Yuuneeniin waldaalee hojii gamtaa qonnaan bultoota Lumii Adaamaa oomishaaf oomishtummaa dabaluun dinagdee utubaa jiraachuu beeksise. Yuuneenichi gabaa tasgabbeessuun qaala'insa jireenyaa to'achuu keessattis ga'eessa baachaa jiraachuun himameera. Yuuneeniin qonnaan bultoota Lumii Adaamaa humna, beekumsaa fi qabeenya qonnaan bultootaa walitti qindeessuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluu kaayeffatee waldaalee bu'uuraa afurii fi kaapitaala ka'umsaa qarshii 150,050 bara 1989 magaalaa Moojootti hundaa'e. Yuuneenichi yeroo ammaa kana waldaalee bu'uuraa 119 keessatti miseensa qotee bulaa 64 fi 63 ammatee aanaalee Lumee, Adaamaa, Boosetii fi Fantaallee keessatti tajaajila kennaa jira. Hojii geggeessaan Yuuneenii waldaalee hojii gamtaa qonnaan bultoota Lumee Adaamaa obbo Taaddalaa Abdii turtii addatti Adaamaa Broadcasting Service waliin taasisaniin Yuuneenichi calla guddistuu garaagaraa qonnaan bultootaaf raabsuun oomishaa fi oomishtummaa dabalee fayyadamummaa miseensotaa mirkaneessaa jira jedhan. Qonnaan bulaan keenya humna isaa, qabeenya isaa, dandeettii isaa walitti qindeessuudhaan yuuneenii hundeeffatanii yeroo kanas yuuneenichi oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bulaa keenyaa dabaluu keessatti gaheen isaa olaanaadha. Keessattuyyuu teekinooloojiiwwan adda addaa dhiyeessuudhaan calla guddistuuwwan adda addaa, sanyii filatamaawwan adda addaa, makaanaayizeeshinii adda addaa dhiyeessuudhaan hawaasa cinaa yuuneenii ijjatee jirudha. Keessattuu yuuneenichi qonnaan bultootni oomisha isaanii irraa gatii madaaluu akka argatan gochuuf cancala faddaaltotaa fi dallaalotaa cicciruun kallattiidhaan qonnaan bultootarraa oomishaalee qamadii, xaafii, boloqqee, shumburaa fi kanneen biroo walitti qabuun gabaa giddu galeessaaf dhiyeessaa jiraachuu obbo Taaddalaan dabalanii himaniiru. Kana malees damee agiroo piroosesingiitiin warshaa daakuu fi daabboo hundeessuun daakuu qamadii qulqulluu daandii qilleensa Itoophiyaatiif dhiyeessaa jiraachuu kan himan obbo Taaddalaan magaalota garaagaraa irratti wiirtuu gurgurtaa banuun oomishaalee xaafii, daakuu fi qamadii gatii madaalawaan hawaasaaf dhiyeessuun gabaa tasgabbeessaa jirra jedhan. Yuuneeniin keenya keessattuyyuu oomishaa fi oomishtummaa dabaluu qofa odoo hin taane gabaa tasgabbeessuu keessatti gaheen isaa olaanaadha. Itti aanaan hojii geggeessaa yuuneenii hojii gamtaa qonnaan bultoota Lumee Adaamaa obbo Kaasayee Cheruu yuuneenichi qonna gannaa kanaaf xaa'oo kuntaala 100,000 fi 90,000 fi qoricha liitira 31 qonnaan bultootaaf raabseera jedhan. Almost gara kuntaala 100,000 fi 90,000 an ta'u xaa'oo adda addaa gara waldaa bu'uuraatitti raabsinee jirra. Akkasumas sanyii filatamaa adda addaa qonnaan bulaan akka fayyadamuuf raabsinee jirra. Yuuneeniin hojii gamtaa qonnaan bultoota Lumee Adaamaa lafa hektaara 215 irratti sanyii atoboonsituu, qamadii, boloqqee fi shumburaa baay'isaa jiraachuu kan dubbatan obbo Kaasaayeen qonnaan bultootni hojimaata qonnaa ammayyaatti madaquun oomisha isaanii akka fooyyeffatan yuuneenichi tajaajila ekstenshinii fi makaanaayizeeshinii miseensota isaaf kennaa jiraachuu himan. Oomishaa fi oomishtummaa guddisuu keessatti galteewwan qonnaan bulaadhaaf dhiyaatuu qaban keessaa tokko makaanaayizeeshiniidha. Qonnaan bulaan yoo ammayyaa ta'ee makaanaayizeeshinii hin fayyadamniin callaa guddistuudhaan qofa oomishan guddisna jechuun hin danda'amu. Kanaaf hojii makaanaayizeeshinii cimsinee tiraaktara haarawaa waggaadhaan dabaluudhaan kan duraan ji'a 2 fi ji'a 3 qofa kan qonnaan bulaan makaanaayizeeshinii fayyadamu amma waggaa guutuu fayyadamaa jira. Yuuneeniin qonnaan bultoota Lumee Adaamaa yuuneenota jiruuf jireenya qonnaan bultootaa jijjiiraa jiran keessaa tokko yoo ta'u yuuneenichi muuxannoo milkaa'ina isaa sadarkaa biyyaatti qoodaa jira.